Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan jirtan fayyadattanii dhaggeeffattoota fi daawwattoota chaanala kiyyaa baga nagaan gara chaanala kiyyaa dhuftan hundumti keessan gulmaan Oromoo isiniin jala akkasuma warroonni chaanala kiyyaa faarawaa taatan sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii kiyyaatti dabalamuu akka hin daganne warroonni maatii kiyya taatan immoo laayik sheer koomentii gochuudhaan na cinaa dhaabbattan isiniin jala hanga xumura qophii kiyyaatti na wajjin turaan affeerraa kiyya har'aan tanaa wajjin qabadhee dhufe jecha gowwaan hin dhalatanii dhalatu hin guddatin jedhu wal qabatudha. Innis maa inni haadha manaatii fi abbaa manaa turanii durduriidha. Kanaafiyyuu barumsa guddaa qaba. Baay'ee nama bohaarsa jedheen abdii qaba. Haadha manaatii fi abbaa manaa turanii maqaan isaanii Harsasee fi Harsamee turanii. Harsaseen abbaa manaatii, Harsameen haadha manaatii. Akkasuma bultii jaalatanii akka nama tokko wajjin jiraachaa turanii osuma wajjin jiraachaa jiranuu Harsameen of fuutee jechuudha. Daa'ima garaatti godhattee gaafa kamitti Harsaseen gara soddaatii isaa yookaan haadha Harsameetti deemuudhaan Harsameen kiyanaaf of fuutee jirti, daa'ima naaf godhattee jirti jechuudhaan itti himi ashoo baga jettee haatis yookaan soddaatiin isaa gammaddee dhadhaa kana itti kenni garaadhaan haasukkumattu jetteeni dhadhaa fuutee itti kennite. Akkasuma innillee Harsameen illee fuudhee gara Harsaseen illee fuudhee gara Harsameetti yeroo deemu osoo deemu muka daalacha yookaan muka muunni irraa muramee gogee daalachaa itti dhufe itti dibe jechuudha. Dhadhaa fuudhee muka sanitti dibee jechuudha. Achi booda gara mana ofiitti galee turtii yeroo muraasaa booda gara mana haadha Harsameetti yookaan gara soddaatii isaatti deebi'ee dhaqe. Akkam jirti Harsameen kiyyaa nagaa qabdee akkamii dhadhaa saniin sukkuumattee garaa jettee gaafa gaafattu baran hin galleen dhadhaa daalacha akka Harsamee kiyyaa arginaan mukatti dibee jechuudhaan deebisee fi haatis yookaan soddaatiinis jechuudha fuutee lammatas itti kennitee dhadhaa san fuudhee fi gara manaatti galee jechuudha. Gaafa guyyaan gahuu jedhu Harsameen ni deesse. Harsameen gaafa isiin deessu soddaatii ofii bira dhaqee Harsameen kiyya naa deessee jirti jedhee soddaatii ofii yookaan haadha Harsameetti jechuudha Harsaseen. Achi booda ashuu baga isinii deesse baga sii deesse horii isiniif eegaa jechuudhaan haatis miira gammachuutiin deebistee jechuudha. Harsameenis achi booda Harsaseenis achi gara mana ofiitti gaafa deebi'u galee Harsamee yookaan haadha warraa isaatiin maal jedhaani ummaatti yookaan ayyatti himnaanii horii isin eegaa ashuu baga deettee naan jedhanii kanaafuu horii haa eegu jechuudhaan bultii borumtaa ganama nyaata kennaniif jechuudha daa'ima xiqqaa kanaaf daa'ima araasiidhaaf jechuudha. Daa'imni nyaata nyaachuu hin danda'u xiqqaadha waan ta'eef bakkee nyaata nyaatu hin geenye achi booda nyaata didee jechuudhaan nyaata diddaa tika diddaa jechuudhaan itti dhaadatanii daa'imicha sanii gaafa ulee qopheessanii fi horii ofii uffata itti godhanii kennan jedhanii daa'imichi xiqqishuudha gara deemuu hin qabu daa'ima araasiidha. Achi booda inni diddaa jedhanii fuudhanii eegee qotiyyootti hidhanii harka isaa jechuudha. Qotiyyoon fuudhee deemee ittiin harkisee bakkitee dheedichaa guutuu wajjin deemaa oolee san booda harkarraa buqqisee jechuudha. Daa'ima kanarraa galgala wayita galu qotiyyoon harka qofaan galee jechuudha. Isaanis haadha manaa Harsamee fi Harsaseen jechuudha manaa abbaan manaa achi teettee harka nutti ol ergitaa jechuudhaan ammas aariidhaan soqaansaaf ka'anii gaafa soquuf deemanii soqanii bakka horiin dheedaa walii dhaqanii harka isaa jechuun harki isaa eegaa qotiyyoon irraa kutee galee booda garri hundu'ee jira. Mixiin gurraattiin itti dugdee jirti jechuudha. Achi booda mixii gurraattii itti dugde kana laalanii nuugii namaa hattee si ajjeesanii jechuudhaan itti dallananii eegalii galanii san booda eega galan booda gara maatii Harsaseen gara soddaatii ofiitti dhaqee akkanatti nuyi horii eegi jenneetiin akkanatti ergine inni achitti nuugii hambaatee ajjeefame jechuudhaan itti himanii akkasuma deebi'ee itti himanii jennaan haati Harsamee soddaatiin isaa Harsasee jechuudha. Badaa warra badoo jetteeni innis achi as deebi'ee haadha manaa isaatiin yookaan Harsameedhaanii ayyoon badaa jettee kan hin bannaa jedhee bassoo nu qopheessu yookaan galaa nu qopheessi jedheen jechuudha. Achi booda akkasuma ka'anii bassoo qopheeffatanii maamaraa qopheeffatanii ka'anii gaafa ka'anii deemanii jedhanii baduuf deeman jechuudha. Osuma deeman bassoo kana beela'anii bassoo kana basseeffachuu yookaan dalagachuuf gaaf jedhanii bishaan galaanaatti dhufanii bishaan itti dhufan bishaan xiqqashuutti dhufan jalqaba
bishaan kanatti nuuf hin barsiisitu bishaan guddaa bira geenya jechuudhaan deemanii bishaan guddaa bira gahanii achi booda harcee bassoo bishaan gubbaarratti naqanii ati bu'ii nu barsiisi jedhee itti erge jechuudha haala manaa ofii achi booda isin barsiistuuf gaafa itti gadi buutu bishaan fagoo waan ta'eef gad fudhatee hambisee jechuudha haadha manaa kana jechuudha haadha manaa harsasee maqaan isii harsamee kana jechuudha achumaan bishaan gaafa gadi fudhatee hambisuu dhakaa gadi darbee jechuudha dhakaa itti darbee mataa isii yookaan qaama isii dhahee jechuudha harsaseen abbaan manaa isii jechuudha haadha manaa ofii dhahee dhakaadhaanii achi booda gaafa dhakaadhaan dhahuu qaamni isii dhiigee dhiigni bishaan gubbaarratti ol deebi'e jechuudha achi booda maal jedhaanii abbaan manaa kuni ana asitti dhiiftee teeteetitti barbaree itti naqattee nyaattaa jechuudhaan innis achumaan itti gallixee jala taree achumaan dhuman jedhama kanaafiyyuu waan kanarraa waa guddaa hubattanii itti bohaartan jedhee namni guutuu qaba ammoo ta'u akkasuma hanga qophii biraatiin wal agarrutti nagahaan na eegaa isiniin jira koomentii yeroo naaf gootan laayik gochuu hin dagatina wantoota dogongoroo jirullee na barreessuu hin dagatina hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan naa turaa nagaan